Hummaal jechuun hayyoota keenya duuba dhaabbachuu jechuudha. Dhaabbachuu. Eeboo isaaniif deemtu duyda kenninee fi akka nu buutu godhu. Isaan ammoo fuuldura dhiibuudha jechuudha. Faayidaan teenyaa fi mirgi keenya kan gartee nurraa sarbame hanga nuu deebuutti itti fufuun anaaf sirri jirti. Anaaf sirri jirti. Hoggii jijjiiramni tokko dhufuu deemu waca baay'ata. Waca mooraa PPT baay'atu kana arraba deemu kana kanarra ilaalanii irraan kaate. Namni hoggii si dadhabe si arrabsa. Nama tokko hoggii boskiin dhoyitee lafa gadhiifte chi taa'ee si arrabsa. Yaadattani? Tanaaf PP'n amma dadhabdee jirti. Wanni halkanii guyyaa hayyoota kanarratti arraban taane darbattu keessattuu jaawar keessaa filtee wanni gartee isiin halkanii guyyaa jaawar akkana ta'e jaawar kana ta'e jaawar kana ta'e isiin jettuuf kanummaan ummata kana mataa walii qabeeyu isaa ummata duruu nuti duraan walirratti adda baafnee woboon kaan hin feetu jenne bar woboo fi daawwidu ka waliin dubbifne godhanii warruma aabaa'oo himatu kana keessaa seenaniiti adda facaasanii kaafaa'oo kopha adda facaasanii sigale diyaaspoora biyya alaa jiru kana kophatti adda facaasanii bar ganda gandatti gosa gosatti adda guuranii fixanii bar sigale saniifu kun hundi eega jaawar gabbee hin gaabbuun gabbee oromoo farastiidhaan gartee wayyaanee buqqiseeti hin gaabbuun PP buqqisuu deemaa jee anarraa arran barreesse. Eega inni gabbahe qiyaamaan nu qabattee jedhaniiti darsaa dabbuuqa walitti dha'u jiranii jechuudha. Walitti dha'u jiranii jechuudha. Saniifu ummanni keenya jabaattanii hayyoota keenya duuba dhaabbachuu. Namni mormituu yoo hin qabaanne namni nama sodaatu hin qabne lubbuun isaatu sodaa jira. PP'n Rabbiin sodaattu. Nama guddaan sodaattu. Ummata abbaa gadaa si dura rashan. Ummata hacaaluu hundee isaa kana harki naman dhooyne nama nagaa qofla taphachuu malee uumaan beeyne san xiyyitii matan lakkaa'e. Ummata gara jabeessa. Ummata gara jabeessa. Ummata gartee waa takka irraa eeggattuu miti. Ummatani sirraawaa ganaadha waan kana tahallee jettee irraa eeggattuu miti. Sigale. Maafiyaa guruupii qofaa wal gahe. Ilmaan intalaa intalti haruma feetee ulfooyitee fiddi beekta. Sigale. Ilmaan intalaa qofaa wal gahe jechuudha. Ilmaan intalaa irran kaayyanne dachiin abbaatuun buraanaa taate namni gurgurate qabeenyi kun gartee badee irran kaayyanne jechuudha. Seenaan saba kanaa baddee seenaan afaan oromoo badanii guddatanii dhimma isaaniitii miti. Garaan isaanii guddannaan isaan dhimma isaaniitii miti. Kana katti gaafatamummaa fudhatu hayyoota keenyaa jechuudha. Anaa fi atis gahee nurraa eeggamu hayyoota kana duuba dhaabbannee bahachuun dirqama keenyaa jechuudha. Namni tokko lubbuu kenneetiin sii dalaga eegajee ati duuba dhaabbattee akka inni san caalaa nama biroollee lubbuu kennisiisu goosisuun gartee taphaati taphattu irratti hundaawaa jechuudha. Taphaati taphattu irratti hundaawaa jechuudha. Ummanni keenya cimuu qabdan. Wanni tun waan gartee yoo gizeedhaan firraa kaasan malee namuma duraan wajji qabsaa'u jiru addaan baastee jirti. Sirni sirna fokkataatu Oromoo qabate. Sigale. Amma yaadik bakka qabattee irratti hin duultu qabda. Humbar ajjannu masaatuun beeytu. Sagantaa siyaasaa isaan beeytu. Sigale. Sagantaan siyaasaa isaa hoogganaa guddaa bira yoo dhayte taa'ee Abiyyi faarsa. Yoo Abiyyi bira dhayte taa'ee faarsa. Sagantaan siyaasaa isaanii faaruudhaa yoo jette siin galuu jechuudha. Mee Abiyyi maal godhee faarsitaa hogii jetteen Finfinnee haxaa'ee siin jaa. Kun dalagaa mazagaajjaati malee magaalaa haxaa'u dalagaa piraayim ministeeraati miti. Dalagaan piraayim ministeeraa sirra jaaruudha.
Abbaa miskiinaati deemeeti barummaa dargaggoota faa nyaachisee siin jira. Dargaggoonni sun akka dalagatee nyaatu. Dalagaa hin uumtuufi. Arra nyaachiftee boruu eenyuun nyaachisa? Arra bishaan obaaftee yoo bishaan baaftee fi akkatti bishaan baaftee san bishaan san hin kunuunsa akkatti kunuunfatan hin barsiifne. Akkatti dachii qotatan hin barsiifne. Mee maaliini gartee dargaggoota kanaaf abbaa miskiinaa taata? Gowwaan kanuma gartee qotiyoon qoteetuma qotiyuma waggaa dabarteen qotee tirfii waggaa dabarteerra eeggatuu jedhansi. Mee qonnatam jijjiirame amma qonniti bar gaafa Haayila Sillaaseetis ummanni keenya akaafumaan qotaa gaafa Minilikis akaafumaan qotaame gaafa Dargiitis akaafumaan qotaame gaafa Arraatis akaafumaan qoteeti addunyaarraa guddanne tokkoffaa taanee sinya maal qonna kanaa hun jijjiirre warri dheengadda akaafaan qotu silaa jibootaan qotachuu qaba warri arra jibootaan qotu tiraan qotu qabaa jechuudha. Qonnuma tanaa jijjiiraa dhufuu qabda. Bishaan kana baaftee maal gootee hawaasa tajaajiluudha malee bishaan bittee manaa nama geessuun bu'aa maal qaba? Abbaa miskiinaa si godha. Gara laafeessa si godha. Manguddoo takka dhayitee mana diidee ijaartee fi jenereeshina ajjeesaati manguddoorra mana ijaaraa jechuudha. Jenereeshina mana barnootaa keessa akka teenye akka karaa waraanaa yaa'an godhu. Manguddoo mana ijaara. Karuma salphaan isin fitu jira ban namichi. Yoo isin farkuu baattan yoo isin teessaniif dhageeffachuu baattan karuma salphaan dhukkee isin irraa kaasu jira wallahi. Manguddoo manatti ijaara. Manguddoo yaameeti bakka oolmaa tana fa'aa isaaf ijaartiin isaa nyaata kana nyaachisan dargaggoonni immoo mana barumsaa dhiisaniiti waraana qopheessaniif jechuudha. Saniifuu ummanni keenya dammaqee hayyoota keenya cinaa dhaabbachuun yeroon isaa ammaa jechuudha. Namni immoo baratee nagaa hangalaan jiru, qotatee nagaa hangalaan jiru, daldalatee nagaa hangalaan jiru, qara'ee yoo muslima taatee quraana qaraatee nagaa hangalaan jiru, yoo kiristaana taatee nagaan baay'ila kee dubbiftee galaan jirtu waaqeffataanis akkasuma namnummaan nagaa qabu hin jiru jechuudha. Even matummaan qaallichaatu nagaa hin qabu. Isumaafuu nagaa buusuuf qabnee hidhaa isa naquu qabnaa jechuudha. Matuma isaatiifuu nagaa isaa buusuu qabnaa. Maaliif wooma fedheewu ta'u biyya Itoophiyaa san keessatti dhalatee ilma keenya ilma Itoophiyaati isumaafuu nagaa buusuuf isumaafuu qabnee mana hidhaa kaa'uu qabnaa jechuudha. Isumaafuu loluu qabnaa bara. Dhugumaan isiniin jaa. Nama maraate nama nagaa baqatu nama gorsa baqatu nama aboo dhaabbuu baqatu nama aboo biitii diigamteetii nama hojii marii hedduu baqatu nama araara jibbu namni kun maraatamuu fayyamee naayi. Fidaa jaa fidaa aboo kottaa himare deemaa ana fidaa jaa bara. Haa nama ati gaaratti ergatte kan qabanii si fidanii jira. Namni sirna irratti hoggii wal dhabe siyaasa irratti hoggii wal dhabe furmaanni isaa siyaasa.